Jimma achiin qaba dhimma har'a jimmaan isin daawwachiisa. Jimmaan isin geessa. Garuu gandummaan jedhina. Kan Oromiyaa hundaayyuu isiniifan fida. Eeyyan egaa biyyi Jimmaa kutaalee Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokko taate qabeenya uumamaan haala teessuma lafaa qilleensa gaarii jireenya dhala namaatiif mijataa ta'een badhaatee teessoo nageenyaa fi araaraa kan Oromoo fi Oromiyaan ittiin dhaadatus ittis gammadu Itoophiyaadhuma kanayyuu kan mataa ol qabachiistedha. Jimma jechuun Oromoota Oromiyaadhaa qaroomina jalqabaa qabdus ture. Maaliin akkamitti kan jedhu yeroo biraatti deebina. Qaroominni Jimmaa durii keessaas waan sasalphaa ta'e waliin ilaalla. Yoomi garuu kan waliin ilaallu beektanii kutaa lammaffaa sagantaa kanaatti. Lafa nagaanaaf oola. Maaluma nutti muka aartii Jimmaan eessa nu geessu beektanii bakka fagoo deemtanii turtan. Inshaallah amman beekurraa isinin geessa. Kana jechuun seenaa Jimmaa guutuu nan beeka isinin barsiisa jechuu koo miti. Haa ta'uutii garuu hamman beektotarraa qoradhe yookaan immoo hamman beektotarraa kitaabota garaagaraa irraa dubbise isiniifan hima. Qaroominni Jimmaa duraanii maal akka ta'e maaltu akka ture isiniifan hima jechuudha. Har'aaf garuu lafa nagaanaaf oola.